ganama kana bahi giddu galeessaa abiddaa fi sodaan irriibaa kaasee halkan tokkotti Iiraan dalga misaa'elaa lubbuu namaa galaafatu gara onnee Israa'elitti darbachuun namoota nagaa ajjeesuu fi manneen jireenyaa barbadeessuun ishee dhagahame. Deebii kanaaf Israa'el Teheraan keessatti gadi fageenyaan rukute humnoota Quddus Force humna guddaa qaban irratti xiyyeeffatte. Wanti nuyi argaa jirru dhukaasa wal jijjiiruu qofa miti, qabxii jijjiirama balaa qabuu fi gara waraana addunyaa guututti jijjiiramuu danda'u. Yeroo ammaatti ganama kana biyyoonni lamaan wal haleelaa kan jiran yoo ta'u, Israa'el ajajoota waraanaa dabalatee hooggantoota saayibarii Iiraan ajjeesaa jirti. Akkasumas hoogganaa olaanaa Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ajjeesuuf waraana bante. Iiraan gama isheen homaa misaa'elota Tel Aviv fi magaalaa buufata doonii Haifaa irratti xiyyeeffatteen barbadeessaa jirti. Waxabajjii 16 sa'aatii jalqabaa irratti addunyaan yeroo diinonni yeroo dheeraa Iiraanii fi Israa'el dhukaasa lubbuu namaa galaafatu wal jijjiiran rifachuun irriibaa kaate. Dho'insi Tel Aviv fi Teheraan olitti samii raase namoota nagaa ajjeesee gamoo wal qixxeesse, akkasumas dambalii rifachiisaa baha giddu galeessaa fagootti erge. Jalqaba waraana bal'aa ta'uu danda'a. Ganama har'aa barii waraanni Israa'el ibsa nama rifachiisu baase. Hirtuuwwan ajajaa kan eegdota warraaqsaa Quddus Force Teheraan keessatti onnee Iiraan rukunnee jirra jechuun labse. Xiyyeeffannoon kun wiirtuuwwan narbii hojii waraana biyya alaa Iiraan akka ta'etti ilaalama. Sa'aatii 24 guunne keessatti Iiraan deebii kennite. Opereeshinii milkaa'aa jedhee kan waame koreen eegdota warraaqsa Islaamaa homaa misaa'elam gara Israa'elitti dhukaasuu ibse. Gaalonni Iiraan rukutamanii Tel Aviv keessatti gamoo hedduun barbadaa'aa jiran. Haifaa keessatti ibiddi naannoo buufata doonii waxalaa jiran. Haleellaa haaraan Iiraan kun lubbuu namaa kan galaafateef eegdonni akka jedhanitti mala haaraa sirna ittisa Israa'el burjaajessuun keessoo isaanitti akka walitti bu'an taasiseera. Iiraan keessatti namoonni 224 du'aniiru. Parsantaa 90 lammiilee nagaa ta'uun ibsameera. Akkasumas Israa'el keessatti daa'imman dabalatee namoonni 13 ajjeefamuun ibsameera. Addoo waraanaa dabalaa dhufeen walga'iin biyyoota G7 Kanaadaatti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, hooggantoonni addunyaa sodaa guddaa ibsaa jiru. Chanslarri Jarman Friedrich Merz akkas jechuun labsaniiru. Iiraan meeshaa niikuleeraa akka hin hojjenne dhaabuu qabna. Israa'el ofirraa ittisuuf mirga qabdi. Garuu waraanni kun hammaachuu hin qabu jechuun ibse. Gama biraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gara yaa'ichaatti balali'uu isaan dura waliigalteen akka jiraatu abdiin qaban. Garuu yeroo tokko tokko wal falmuu qabu jechuun ibse. Yaa ta'u malee gabaasa nama rifachiisu Reuters irraa ba'een Tiraamp karoora Israa'el hoogganaa olaanaa Iiraan Ali Khamenei ajjeesuuf qabdu irratti veetoo gochuun isaanii himameera. Muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuun karoora kana dhiisuu isaa wanni mirkanaa'ee hin jiru. Waan gochuu qabnu ni hojjenna jechuun bira darbe. Kana gidduutti carraaqqiin dippiloomaasii taasifamaa jiru dallaa rukuteera. Israa'el haleellaa ishee itti fuftee osoo jirtu mariin dhukaasa dhaabuu akka hin jiraanne akkasumas akka hin taasifamne Iiraan giddu galeessitoota Qaataarii fi Omaanitti himtee jirti.